Natti beekamaa sa'aatii shanitti turtetu jira. Narratti hin bilbilin na jalaa gubataatii hojiirra hin jira. Minaa min jette sa'aatii isheetti sa'aatii fira isheetti jechuudha. Baay'inaan gaafa gola arabaa sana keessa jirtu kan isheen naa bilbiltu yoo irratti bilbile biyaansi wanta isheen guruuppiidhaan hojjetaa jirtutu jala tabalaashaa waan ta'eef isheen hojii gabbaatee jiraachuu dandeessi yoo irratti bilbilee sa'aatii tokko gaafa nobsa dadhabee irratti bilbilee jala balleessullee hin jira jechuudha. Wal lolaadhumas ta'us sadarkaa kanaan gahamee ture. Amma immoo deebi'ee taatee ta'een immoo kun hundumtiyyuu ta'eera. Rakkoon hin jiru. Barri haaraan kun waan haaraa qabatee hin dhufa. Kanaaf jajjabina keessan barbaanna. Isiniif waaqayyootti of laanneerra nu jajjabeessaa. Araara fayyaanni waaqayyo isiniif baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota chaanala keenya marti keessan nuun nagaa irraa qabna. Nagaan nu bukkee jiru isin birallee jiraatu. Baga ayyaana waggaa bara 2018 maskaramii guyyaa tokko fulbaana guyyaa tokko nagaadhaan geessan isin jenna. Baga geessanii baga waliin geenye. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii dafaaf iddoo jirtanitti isiniif baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu. Isiniin jechaatii baga bara haaraa geessanii baga walumaan geenye. Bara gammachuu ka jaalalaa ka dhiifama rabbi nuuf haa taasisu. Jirra jirtu isiniin jenna. Akka kanatti erga baay'anneeti dhufne bannee jirra. Isaayaasi sirmayyuu qabamaa hin jiru. Tasumayyuu manatti argamaa hin jiru. Hojii isaa tokkos kan yeroo namaaf kennu miti. Innis immoo viidiyoo kanarratti ammas badaa miti. Hojii qofa miti. Innumatu hojii irratti ammas badaa miti. Isiniin jechuu barbaada. Kanaaf isin jalaa bannee isiniin jenna. Har'a immoo akka kanatti maaliifi eessa dhaqxanii baga geessan nuun hin jenne. Akka isin jettanii nuuf hin komannee fi mee ayyaanni kun akkamittiin akka dabarsaa jiru yookaas immoo chaansii argatee har'a mana ooluu isaatti hin beektan yoo ta'e ayyaana maali ayyaana faasikaa ta'e mudannoo wayii tokko hin beektanii piraankii irratti dalagamee ture hojii oole gaafa sana piraankii suuqa irratti dalagame har'a immoo akkamittiin akka dabarsee inni isiniif haa dubbatu. Ishi hordoftoota keenya akka carraa ta'ee galgala kan hojiirra ture jechuudha. Galgala hojiirra ture kasaatii guyyaa kana immoo irratti qabaatanii amma mana jira ayyaana nagumaan wayis jaalalaan maatiidhaan waliin dabarsaa jirra isiniin jedha. Xiqqoo hojiin keenyaa fi kan isaan jedhan kun walitti nuuf yeroo baay'ee wayi ana dadhabee dhufee wayi immoo ana hojiitti bahuudhaaf jedhu viidiyoo hojjennanii gaafa isaan kottu viidiyoo hojjennaan jedhanii naamni jedhu jechuudha. Mbeeku gaafa odeeffamu akka wanta deemite natti fakkaata yuutuubiin amma sanatti kan inni hojjetamu chaanala biraadhaan walitti deebi'uu dandeenya. Kanarratti wanta lammata deebi'ee isin irratti isiniif argamu natti hin fakkaatu. Kanaaf iddoo nagaa jiraadhaa jajjabinni keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jedha. Ayyee obboleewwan keenya dhugaadhaa chaanaliin gurguramuutti eenyumayyuu garaan keenya isinitti meera gaarummoo dirqama sababa ta'eefi daa'um chaansii arganne amma ayyaana kanaafis mucayyoon chaansii argattee dhuftee yuutuuba ishee nurraaf qataa hin jirtu hin tutturti kana gidduutti guyyaa lamas ta'e tokkos ta'e kan immoo sarpiraayisii biraatiinis immoo nu arguu dandeessan jedheen abdii qaba yoo waaqayyo jedhe sun ayyama rabbiisi. Malee kanaan kana booda akka kanatti faamiliidhaan waan dhufnu natti fakkaatu chaansii arganne garuu guyyaa tokko hin deebina jedhee yaada yuutuuba isa sana bane sanarratti garuu silkii kanarra gaafan kana kaasee sanas dabarsee tooniyyuu seeraan isarratti yeroo kam keessattiyyuu akkuma kana duraa jira miti akkuma hojii keenya jalqabaatitti kan itti fufnu ta'a. Kanaaf nu hordofaa isin jalaa hin banne. Chaanala isa sana immoo subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa maaliif hin beektanii chaalenjiin akkamii akka darbe wanta isiniif ibsu akka haaraatitti hin jiru. Haa ta'u malee immootu baay'een keessan akka chaanala kanan gurgurre baay'een keessan boosaniirtu homaa gochuun hin danda'amne maaliifiin hojjetama kaleessas isinumatu jajjabeessee sadarkaa sana hin nagee boorus immoo jajjabeessitaniituma akkuma isaatti na duukaa buutanii akka isin iddoo sana nageessan immoo abdii guddaan isinirra qaba. Ani immoo kana booda waaqayyo bichaanii jira miti haala nama keessa jiru kana nagaa rabbiin waan hunduma isaayyuu gammachuutti na jijjiiree achi booda guyyaa tokkoyyuu isin duukaa nafa jedhee hin yaadu. Kana caalatti wantoota adda addaa kan walirraa barannu rabbiin haa taasisu. Kanaaf isa sana yeroo kamittiyyuu azalanan kaa'anii amma liinkii sana azalatti komentii alatti isiniif hin barreessaa.
achirratti sirriitti na jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada. Kun hirgixanyaadhaan mucayyoon amma dhuftee fudhatutti malee maallaqa waan irraa walakkaa isaa fudhadheef walakkaa qofa harkatti hafee isa sana immoo dhuftee gaafa imeela jijjiirratteedha kan isheen naa kennuu dandeessu. Guyyaa afurii dhufatteerti. Maskaramii guyyaa afur jechuun sanbata natti fakkaata. Kanan isiniin jedhaa. Kanaaf baga geessan isiniin jechumaaf dhufnee hin bannu kana boodaan isiniin jedhaa. Sanarratti deddeebinee kan isiniif hojjennu ta'a. Garuu nu jajjabeessaa baay'umatti. Kuni imaanaa isinitti dhaammannee jiran isiniin jedhaa. Kana fakkaata gama kiyyaan xumureera. Hacaaluu tibba kana utaalloon qabeera. Nagaallee isin gaafataatu hin jiru. Odoo gaafate funyaa'in haasa'aara. Sagalee baay'ee cufeera of dadhabee osoo qofaati calliseen taa'uun beektanii. Kanaaf hin bannuun isiniin jedhaa. Siistariin immoo qabeettanii miidiyaa irratti namoota dhagaruun dubbadhu jette isheen dubbii ishee ammanuma mana keessas kan miidiyaa irratti isinii dubbattu miti. Kanaaf isiniin jedhaa nagaan nuuf turaa. Dhaamsa dhumaadhaanis. Dhaamsa dhumaa ni qabu. Kanuma isheen dubbatte irrattidha. Sanuma irratti akka nu jajjabeessanii jechuudha. Kan isheen dubbatte sanarratti biyaansi bakka kan ta'e kan badirra dhugaa dubbachuuf wanta akka kana baay'ee natti dhaga'ame hin jiru jechuudha. Gaafa yuutuubii gurguramee gaafa naan jedhanii jalqaba bakka jechuun akka maasbookiyaa wayii natti fakkaata ture. Gaafa ilaalee garuu birrii ammanaa galeera birrii ammanaa birrii walakkannaa galeera gaafa jedhameedhu akka carraa ta'ee guyyaa mana keessa wal kennan galgala xiqqoo karaarra baatu jedhan wakii fuudhee gabba'ee karaa gaafa deemaa jirru waan akkas akkasitti naan jennaan bakka saayii sanatti baay'ee na kaffee ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu yuutuubiin harka namaatu hojjetee fide nama kana immoo harki namaa hojjetee nu deebisuu hin danda'u waan ta'eef kan ture wanta miidiyaa irratti haasaa turre guutummaan keessan iyyuu hin beektu. Lubbuu kan isheerra yuutuubiin baduutu wayis maallaqi baduutu filatamaadha jechuudha. Sababa kanaaf haayee utuun isheen miidhamte ta'ee saayii sanatti yuutuubii kana eenyutu itti fayyadama wanta jedhamu immoo deebisee yaadetan bakka kan inni nagadames maaf nagadameen jenneen. Natti dhaga'amus akka namummaatti akka nam tokkotti natti dhaga'ameera garuu gaafan immoo deebisee wal mazzanee ilaalee immoo haa ta'u bakka jedhetan fudhadhe jechuudha. Kanaaf adaraa jennee kan nuyi adaraa isinitti mannu yuutuubii kan chaanaala haaraa banamee jiru kana nu jajjabeessaa. Baay'ee jajjabina keessan barbaanna. Baay'ee mogoleen nu laafeera nu jajjabeessan isiniin jedha. Bakka dhugaadha. Baay'ee hudhamaa tane kanan dubbadhu yuutuubichi gurguramuu isaatti. Maaliif amma isheetti dadhabdee sa'aatiin itti bilbilee silkiillee ishee argachuu dadhabuufaatu jira. Natti dheekkamaa sa'aatii isheen itti turtetu jira. Narratti hin bilbilin na jalaa gubataatii hojiirra hin jira. Minaamin jettee sa'aatii isheetti sa'aatii fira isheetti jechuudha. Baay'inaan gaafa gola arabaa sana keessa jirtu kan isheen naa bilbiltu yoo irratti bilbile biyaansi wanta isheen guruuppiidhaan hojjetaa jirtutu jala tabalaashaa waan ta'eef isheen hojii gabbaatee jiraachuu dandeessi yoo irratti bilbilee sa'aatii tokko gaafa obsa dadhabee irratti bilbilee jala balleessullee hin jira jechuudha. Wal lolaadhumas ta'us sadarkaa kanaan gahamee ture. Amma immoo deebi'ee taatee ta'een immoo kun hundumtiyyuu ta'eera. Rakkoon hin jiru. Barri haaraan kun waan haaraa qabatee hin dhufa. Kanaaf jajjabina keessan barbaanna. Isiniif waaqayyootti of laanneerra nu jajjabeessaa. Isiniin jechuu barbaada. Subscribe, share, like gochuudhaan nu bukkee dhaabbadha. Isiniin jedha dhaamsi kun dhuma kana jechuudha. Adaraa isinitti kennadhe jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya waan inni haasaa ture kanuma kana dura isin ibsee waan haraan jiruun beektanii gola namaa keessatti jettanii ituu banuu jechuun hagam amma chaalenjii qabu hagam akka ulfaatu beektan hundi keessan immoo warri wajjin hojjennee immoo sadarkaa kana geenya akkamitti akka finneen beektanii isa sanadha sirriidha gaafa inni irratti bilbilee ani liivii seeneen jira guruuppii irra jira irratti hin bilbilinii midhaan irratti cufaa kuni waanuma ta'aa turedha jechuudha. Kanaaf haa ta'u malee immoo har'a ga'amee tooniyyuu sa'aatii kam keessattuu immoo gizee rakkattanii waan ofiitti dadhabdan dhufee toonii parsantii 100% waan sana sinirraa kan faluu baatullee bi'aansi harka ruubii harka 100 keessaa ruubii kan sin gargaaru yoo ta'e aariitti ba'attan waan sin harka jirutti jechuudha. Kun immoo sababa fayyaan jiruuf hojjedheen fidee ammas immoo hojjetamee dhufa. Abdiin keenya isinuman isiniin jedha akkana baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna.
nagaan nuuf tura. Akkuma isiniin jedhe linkii sanarratti sirriitti nu jajjabeessa. Baay'ee isarratti bakka kan amma gar malee hojjechuuf kaayyoo qabnu garuu amma akkattan iimeela wal jala jijjiiree viidiyoo irratti gadhiisuudha kanan dhabee jechuudha. Maaliif naaf hin ayyamu yuutuubni kan koo maaliif akka ta'e hin beeku. Kana duras siifan faamilii kan jedhu tokko hin beekta yoo ta'e na jalaa gubee osuma wal jala jijjiiree viidiyoo irra gadhiisaa jiru na jalaa gubee ture. Erga sana amma iimeela jijjiiruun barbaadu jechuudha. Amma mucayyoon kuni haqii namaati maallaqa ishee gamisarraa fudhee jira. Hamma ishee ofirraa gara isheetitti jijjiirutti jadduu kanatti rakkoo yoo na mudate hodheetumaan callisee obse jechuudha. Rakkoon qabu akka isheen dhuftee narraa fudhatteen kanan immoo gara sanatti ceetoon iyyuu hojjedhu ta'an isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenyan iyyuu nagaa jaalala fayyaa nuuf haa kennu. Bara nagaa bara eebbaa rabbi nu haa taasisnu isiniin jedha. Nagaan nuuf turaa turtii gaarii. Ciao.